Baga nagaan deebitanii mata dureen har'as ni qabadhee dhufe kan kutaa shanaffaa irraa itti fufedha. Waa'ee for looppiiti. Wanta irra deddeebii qabu akkamitti automate akka goonu waliin irraallee turre kutaa shanaffaa irratti repetitive task kan ta'e koodii keenya keessatti include goone akka inni hojii nu salphisu ilaallee turre. Akka fakkeenyaatti kan nu fudhanne faaktooriyaalii fa'aa hojjennee turre. Faaktooriyaalii keessatti lakkoofsi namni tokko immoo faaktooriyaalii 10 yoo jedhe repeatedly kudhanii amma tokko gidduutti lakkoofsa jiru waliin baay'ifna irra deddeebine 10 baay'isa galii 8 jechaa deemaa jechaadha. So kan akkamittiin for loop fayyadamnee akka automate goonu ilaallee turre jechuudha. Warri san dootin paartiin kun yoo isinii galuu didee teellaatti deebi'aatii dura isaa understand gochuu yaala. Syntax isaas example baay'ee hojjenneerra. Example 6 hojjenneerra waan ta'eef kutaa shanaffaa keessatti. So har'a kan nuti ilaallu more advanced kan ta'e waa'ee for loop irraa kan itti fufedha jechuudha. By the way, koorsii kana irratti kan nuun focus godhaa jiru konseptii persentii xiqqoo ta'e qofadha. Harki caalaan practicalidha kan nuun ilaalaa jiru. Kan immoo kariikulamii yuunivarsiitii biyya keenyaa yoo ilaaltanii more harki caalu theoreticalitti baay'ata. For loopidhaan wanta lakkoofsa baasu yookaan maal hojjedhu namaan jedhu kilaasii keessattis wanni guddaan garuu ana sin barsiisaa jiru maalidha application real world irratti maal irratti fayyadamna isa jedhudha. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti kana narra isinitti agarsiisuuf deemu waa'ee brute force attack password nama hin beekne akkamitti kompiitaraanii isa nama dhala namaatti waggaa 10 fudhatu sekendii 10 yookaan 15 keessatti akkamitti gas goonee bira ga'uu akka dandeenyu isinitti agarsiisaa jechuudha. Kana immoo waan biraatu hojjetame. For loop isuma kanaan dura baratanii dabartanidha. Garuu akkamitti akka fayyadamtan hin beektan malee isin harka jira wanni hundumtuu akkamitti wanna sana walitti fiddanii akka wanna qabatamaa ta'e itti hojjettan ilaaltu jechuudha asirratti. So konseptiin isaa salphaadha. Next for loop isa xiqqaa waliin ilaallee turre yeroo darbe. So for loop keessatti konseptii wanna sadii specify gochuu qabna. Starting value, condition to be checked and the update value. So kun wanti nun continuous fakkeenyaaf yeroo faaktooriyaalii fudhanne maal goone namni 10 galche yoo ta'e 10 goonaa jechuudha isa kana starting value. Amma meeqaatti immoo deema faaktooriyaalii yeroo jennu amma tokkotti asii gadi irrataa deema waan ta'eef tokko ol ta'uu qabannee decisionii keenya addana keenya. Meeqaan irrataa deema isa jedhu yookaan dabalaa deema isa jedhu immoo asitti specify goonaa jechuudha jump statementii keenya. So akkuma kana nested gochuu dandeenya. For loop baay'ee wal keessa keenyee 10-20 as keessa tarreen inni hojjechiisuu dandeenya. Kana muka murteessu probleemii nuun solve gochuuf deemnudha jechuudha. So akka fakkeenyaatti kana narra fudhadhee hojjedhu kanaafi waa'ee password attackiidha. Passwordii namaa akkamitti broke yookaan break akka gochuu dandeenyu jechuudha. So softwarein password crackeriin baay'een konseptii kanaan hojjetu wanni biraan hin jiru. So asirratti amma fakkeenyaaf tool gara koodiitti hin ce'in dura asirratti variable qabna. Nam kan jedhu duwwaarraa eegalaa hamma 9tti deema. Tokkuma tokkoon immoo dabalaa deema. So keessa isaa immoo erga himi kun dhugaa ta'e immoo wanna kana hojjeta. Wanni kun dhugaa yoo ta'e conditioning kun amma fakkeenyaaf duwwaadhaan jalqaba duwwaan 9 gadi dhugaa wanna ta'eef himi kun gara kanaa dhufa. Inni kun immoo variable mataa isaa qaba. Innis kan inni check godhu. Tokko duwwaarraa eegalaa amma 9tti deema innis. So hima kana ala 9 erga hojjeteeti boodati ol deebi'ee increment godha. Tokko ta'a jechuudha. Tokko yeroo ta'u ammas irra deebi'ee kana ala 9 hojjeta. Yeroo kun 3 ta'u ammas irra deebi'ee kana 9 hojjeta. Maaliif inni kuni kanaan control ta'aa jira wanna ta'eef. Outer loopidha kan isa keessaa control godhaa jiru jechuudha. Kun inner loopidha. Yeroo gommaanni kun al tokko naanna'u isheen keessaa immoo 9 naannofti jechuudha. Akka gommaatti yoo ilaaltan. Namni tokko pedaalii saayikilii al tokko yeroo gafu gommaan suni ala 4-5 deemsisuu dandeessi wanna ta'eef jechuudha. So kun akka pedaaliitti ilaaluu dandeessu jechuudha. Yoo kun dhaabbate inni keessaa dhaabbate keessan seenamu jechuudha. Pirogiraamiin dhaabbata. Okay? Yeroo kun al tokko naanna'u hojii isaa hojjetu isa keessaa kan ammoo ala amma kana deebi'ee hojjetaa jira. Amma kun soba ta'utti nu hojjetaa jechuudha. So mee gara practicalitti adeemu. So akkuma baratame kuinsii keenya fayyadamna. So mee jim jedhema CVA godhu exercise 6-1 keessa jedhu. So akkuma baratame header file dabarra input output stream akka nu hojjetuuf jechuudha. So programming kamiyyuu seensa qabaachuu qabaan immoo main function jenna gateway to your program isa jennu. Ammas warra kana isinitti himuun already address gooneerra warra kana seeraan dubbanneerra waan ta'eef. So
asitti amma maal gochuu deemnaa fakkeenyaaf lakkoofsa tokko amma lakkoofsa 97 amma 122tiin baasuu barbaada piroogiraamii kun. So int I is equal to 97 starting value isaan dubbadha. Amma eessaatti deemasa jedhu moottan himaa amma asitti dhumisa tokko tokkoon dabalaa deemi immoo jedhanitti I plus jechuunis kana gadi fageenyaan dubbanne yeroo darbu. So as keessatti maalan jedha see out gatii I akka inni naa baasuu fi I jedha variable waan ta'eef. So gidduu isaa immoo koomaa akka inni kakaa addanaa godhuuf walitti akka inni walitti maxxansa waan ta'eef ammas jedhee on akka ittiin dhiise mee godhee isinitti agarsiisu. So compile tun jijjiirin walitti maxxansa akka kana goonee dhiifnaan. So 97 ilaaltuni 99 amma 122tti deemeera. So akka inni isinitti mul'atutti asitti output symbolii daballee gidduu ishee koomaa godhee akka inni nu baasuu fi ishee kanatti daballaa. So raan jechaan jira ilaala 97 dhumi isaa meeqa 122 asi 123 yeroo ta'u himi kun saba wanna ta'uu fi piroogiraamiin dhaabbataa jechuudha. Hin baas keessaa dhiise as tufaa riitarnii irra wanni tokko iyyuu hin jiru asitti dhaabbataa jechuudha. So akkanaan wanna repetitivii qabu hojjechuu dandeenyanneera. Akkuma kana fakkeenyaaf kaanee qubee aatii amma zeddiitti jiru kun booda paaswoordii keenyaafis nu fayyada wanna ta'eef baasuu barbaanna. So qubee immoo akka eda'uuf hir'isuu daayirektii gochuu hin dandeenyu wanna ta'eef maal goona isas yoo barbaanne baay'ee akkas gochuu dandeenya daayirektii maal int amma jennu asitti immoo maal jenna car I is equal to a jenna I is less than or equal to z aatii amma zeddiitti jechuudha. So asitti kan nuun baafnu I dha jechuudha directly. Wow quotationii keessa galuu qaba ture. Or okay yaa salphiin int I is equal to karaa biraa isitti agarsiisa. I is less than or equal to y casting waan isitti agarsiisnee fi amma 122tti. So Google irra yoo galtanii ilaaltanii ASCII table yoo jettan ASCII table jettanii yoo searchii gootanii gatii isaa wajjin ni argattu kompiitara irra jira jechuudha. A jechuun maal akka ta'e kompiitaraa fi decimal ASCII table decimal values C++ kana bannee ilaalla reference isaa yoo an waan an beeku fedheen isinitti agarsiisuuf hundi isaanii qabu ASCII reference jechuudha kompiitarri akkamitti akka interpret godhu. So qubee A xiqqooni fakkeenyaaf kun ilaalaa asitti A xiqqoo jechuun 97 jechuudha desimaliidhaan lakkoofsa lakkaa'uun yoo keenya jechuudha. B jechuun 98 dhuma isaa Z yoo laalle Z yoo laaltan asirraati 122 jechuudha. So kanaafuu kallattuma warra kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Aatii amma Z jechuun garuu maal goona yeroo ala baafnu kana gara kaaraakteriitti jijjiirra barreeffama wanna ta'eef daataa taayippiinsaa. Car of I yoo jennee 97 gara ASCII isaatti jijjiiree A nu baasaa jechuudha. Mee haa ilaallu. Kuna wow what's wrong for int I is equal to 97 agartanii dogoggora 122 soba ka 97 gadi jalqabumaan soba ta'e kanaaf. Look maal nu baase lakkoofsa aatii amma zeddiitti maaliif jalqaba yeroo seenu ayin 97 fidatee dhufa 97 gara ASCII isaatti naa jijjiirenne sitti isa booda maal baasa eedha 97 immoo akkas irraa ilaalle standardiidha kun akka international ASCII code characters jedhamudha wanna ta'e nutu uume miti jechuudha. So kana dalaguu dandeenya jechuudha. Amma isinii galee akkamitti lakkoofsa gara kaaraakteriitti jiru mee gara paaswoordii keenyaatti adeemnu qaba. Amma gaa paaswoordii dhossaa namii qaba. Let's say Facebookii habannu asii. So let's get out of this. Log out in jedha. Asii. So log out jedheera. Asirraa nami emailii koo beeku tokko nami emailii koo beeku garuu paaswoordii koo hin beekne akkamitti akka attack akkana gochuu danda'u ilaallaa jechuudha. Okay? So amma gaa paaswoordiin koo leesse paaswoordiin koo inni seevii ta'eeru daatabeezii irratti wanna salphaarraa haa eegalu. Isa salphaarraa eegaluudhaaf akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf A B yookaan AAB
akkasa jedhu. Paaswordiin koo kana. Kanan beeknu gaama. So koodii kana gasii godhee bira ga'uu hojjechuuf deemaa jira. Kanan nu argatu AAB isa jedhu jechaadha. So how to do that? So maaltu nu barbaachisa? Asirratti amma yoo ilaalle jechaadha. Qubee kanaan ani jechaadha amma ganaan attaakii gochuu deemu kan nama tokko attaakii gochuu deemu. Kanan beeknu nuti kan nu beeknu qubee sadii fayyadamuu isaati gaama. Wanna sadii fayyadamu. Kaaraakterii sadii inni lakkoofsa fedhe utoo danda'a amma akka fakkeenyaatti fudhataa irra kan. So bakka A kana A's gochuu danda'a barbaade B gochuu danda'a ishee jalqabaa ufanaa isaa amma Z'tti. Amma raacii meeqa qabachuudha? 26 qaba. Wanna 26 isayyuu yoo kaapitaaliifaan fayyadamni ta'e gosa 26 fayyadamuu danda'a. Akkasuma B's meeqa fayyadamuu danda'a? 26 waan 26 fayyadamuu danda'a. Hin beeknu. Oddoo kanaas akkasuma 26 fayyadamuu danda'a hin beeknu. Akkuma kana yoo baay'een dheerinni isaa dheeraa ta'e lakkoofsi nu waliin baay'ifnu kun dheeraadha jechuudha. So mee kaalkuleetarii keessa buufnu kan. 26 baay'isuu 26 baay'isuu 0 irraa eegallee. Come on. 26 times 26. Qubee sadii yoo fayyadame ta'e namichi sun namni nuun attaak gochuuf at least gasii goone bira ga'uu fi the worst case keessatti ala 17,576 yaaluu qabna. Yoo akka carraa ammoo ta'e qubee 4 fayyadame ta'e amma inni nu tursu laala baay'isuu 26. Amma kan amma qubee 5 fayyadame yoo ta'e amma inni nu tursu laala miliyoona 11 ol. So akkuma dheerataa deemu chaalenjiin isaa cimaa deemaa jira. Kun dhala namaanii amma miliyoona 11 ala kana yaala taanaani waggaa tokko otuma hojiin hojjeti yoo yaalaa oole malee kana bira ga'uu hin danda'u. Hojii biraatu hin dhiisin guyyaa muluu hojii koo ta'e paaswordii namicha kana yoo yaalaa oole malee jechuudha. So kanaafuu amma maal goona ganuun kana pirogiraamiidhaan automate goona. So A up to Z deemuu danda'a. Inni kunis amma Z'tti deemuu danda'a. Inni kunis amma Z'tti deemuu danda'a. Hin beeknu isa kam akka ta'e garuu. Kanaafuu automate goona for loopii fayyadamne. So meeqa gas gochuuf nu mee tilmaama karaa jalqabaarra jalqabna. Nee jalqabna. Tilmaama keenya. Tilmaama nu variable tokko tilmaama 4 nu qabu. Jijjiiruu qabna booda. Leengizii akka inni ta'utti ni jalqabna meesa jalqabaa. Zimmenni. Yoo namni paaswordii kennatu hin jiru garuu akka hojii keenyaaf nu salphatutti jechuudha. So amma as keessaa kana nan balleessaa. So for loopiin tokko qubee ishee jalqabaa cheekii naa gooti. For loopiin itti aanu qubee isa itti aanu cheekii naa gooti. For loopiin tokko qubee isa sadaffaati. Akkuma kana dheeressaa deemna paaswordiin isaas dheeraadha taana. So int inni ammas inni kunis j is equal to 97 j is less than or equal to 122 akkuma kana. Maaliif gosuma tokko kasa? Ammas for loopii biraa barbaadna beekaa. Kan qubee isa sadaffaaf inni isaa iterate godhee akka nu cheeknu godhu. Int k yaa jennu sammoo k is equal to 97 k is less than or equal to 122 k plus plus. Okay? Kana power in c plus plus. So amma maal goona? Tilmaama qabnani. So isa tilmaamne asirra jechaadha. Tilmaami keenya qubee isa jalqabaa ishee jalqabaa jechuudha. Zeeroo jechuun qubee ishee jalqabaa jechuudha. Tilmaamatti eenyurraa fudhanna qubee jalqabaa I irraa fudhanna. I immoo gara kaaraakteriitti jijjiiruu qabna lakkoofsa waan ta'eef qubeetti akka isheen nu jijjiirtuuf. Example isa jalqabaa irratti ilaalle. So akka dafee xumurutti kana koppii godhaman deemu. Isa lammataaf immoo tilmaami lammataa immoo eenyurraa fudhanna? J irraa fudhanna. J ni laagaa jijjiiree nuu yaala ofiisaan. Okay? Tilmaama sadaffaa immoo isaa fudhanna? 2 k irraa fudhannaa jechuudha kun keen kana. So kana jechuun waan nun goone haala salphaan isinitti himuu fi jalqaba pirogiraamiin keenya maal godha luuppii kana yeroo seenu godhee yaala. Maaliif 97 irraa jalqaban hundi isaanii. Isa boodan didanii yoo arganne ta'e wrong password dhiyoo siistemichi deebisee yeroo inni yaalaa jiru maal godha? Ishee kana jijjiirama immoo k plus plus godheeti maal ta'a kun 98 taatini ishee kana gara bitti jijjiira. Ammas AAB kana yeroo yaalu amma kan argate jechuudha akka carraasa kana yoo ta'e. Steepii lammaffaa irratti arganne jechuudha salphaadha kun. Garuu akkas yoo ta'e
AZ A yoo ta'e kan barbaade ta'uu danda'a qubee barbaade so akkuma kanarra deebi'ee kana A ti amma Z taraa jijjiiraa deemu A yaala isa booda B godha C godha isa booda dhumarratti Z'n yoo dhabe maal godha as tufa addan isa kana bira dhufamammoo keen soba yeroo ta'u keen soba kan isheen taatu Z irra yeroo darbu jechuudha akka kana so isa booda maal godha B jedhee jalqabammoo ABC akka kanarratti dhumarratti maal irra gaa Z irra gaa jechuudha yoo dhabe isa dhumaa jechuudha garuu kana jalaan ba'u kanumaan qabuu dandeenya jechuudha so maal goona mee akka inni nutti mul'isuu fi isa inni gasii godhe alatti baafna steepii hunduma isaa irratti see out kan tilmaaman isa inni tilmaame zimmenni ma directly abaafnu tilmaama okay indi line goone jechuudha tooruma hunduma irratti isa inni tilmaame see out tilmaama jedha asirraa maqaa aan tokko ka tilmaaman jedhee isa booda maal goona if compare goona gaam yoo arganne hin dhaamna programmicha akka inni dhaabu goona jooraa oluun qabu ka argateera tanaan password isaa nutti maa isa booda passwordicha fudhannee seensinaa jechuudha so if isinitti meera waa'ee kana ammoo string waa'ee password registrar system hojjenna isa jenne keessatti string compare we need to compare isa tilmaamne kanaa fi isa dhugaa isa database irra jiru wajjin compare goona beekaa kana argaa hin jirru yoo akkasinitti mul'atu fakkeenya keenyeeti malee so tilmaami keenyaa fi koomaa passwordiin ni sirrii yoo tokko ta'e maachi wal godhe garaagarummaan qabu jechuudha zeeroodha so himi kun dhugaa yoo ta'e xumurree irraa jechuudha hojii hundumaa maal goona si'aa hotannee baga gammadde jechuu dandeenya argatteettani wow baga gammadde argatteetta si'aa hot inni passwordiin namichaa ni ta'a inni isa tilmaamneedhaan irra inni nuun argina tilmaam yap kanadha yoo arganne jechuudha yoo dhabne immoo itti fufama deemu so asidha inni immoo else jenna jechuudha yoo dhabne immoo itti fufuu isa dhabne sanaatii barreessinii ba'uu dandeenya akkasinitti mul'atu si'aawut isa tilmaamnee dhabne yookaan cal jedheema booda confusinii gochuudha tilmaama wrong inni yookaan wrong is equal to in the line akkuma kana step meeqaffaa irratti akka arganne illee hojjetachuu dandeenya meeqaffaa irratti akka arganne inti counter inni countii kan godhu ala meeqa akka yaadne tokkorraa jalqabna isa booda asitti jecha wrong inni asitti tilmaama meeqaffaa akka inni ta'e itti fufnee baafna akka inni confuse hin goonetti tilmaama meeqaffaa akka inni ta'e counter yep so tilmaamatti itti daballa amma yaallee dhabne irranii eddan ergasiin LC jechuu yaallee dhabne kanaafuu counter plus inni al tokko yoo dhabne irra waan ta'eef lama taate jechuudha yeroo deebi 3 4 5 ta'a akka ishiin deemtutti so akkuma kana yoo arganne immoo loopii kana kiyaa utaallee boo qabna waan hojjennu hin qabnu so C++ rakkoonni qabu guddaan isa tokkodha hanqinni C++ hin qabu loopii nested loopii keessaa utaalanii ba'uun hin danda'amu dhugaama yoo ta'e illee deebi'ee kan hojjetaa oola okay dur gootu statementiin jirti isa ishee fayyadamne gootuudhaan ba'uu dandeenya garuu haalli salphaan maalidha himooti kun akka hundi isaanii soba ta'an gochuudha automaatikaalii soba gochuudha kan akka inni soba ta'u gochuu so akkamitti soba goona 122 ol yoo ta'an hundi isaanii soba ta'uuni so kana goonaa jechuudha I is equal to inneeti 123 okay J is equal to K is equal to so himi kun dhugaa yoo ta'e nuun hin barbaannu kanaa booda passwordicha arganne irra waan ta'eef wanta loopii kana kee jooraa walluuf hin qabu kana baafanne irra passworditti fudhannee hojii keenya hojjennaa jechuudha kanaan cufnee baanee jechuudha okay so wanni biraan nu hafeen jiru irra deebi'ee ibsuudhaaf asitti passwordii gasii gochuu fennu qabnaa so kan nuti hojjennu warra kanaa gadiitamu kan wanti nuti hojjennu wanti guddaan jechuudha irra deebi'ee isaa yaalee akka argatu jechuudha
So meen ilaalla step meeqaffaa irratti akka inni kana argatu kun salphoodha wanna ta'eef. Okay, successful jedheera. Run. Look. Aluma tokkoffaa irratti argate kana. Wrong jedhee okay wal duukaa baasee jira kana. Indi laayinii oddoon ittiin barreessine fi jira fakkaate. Counter. Come on. Tilmaama okay asitti zimminni tilmaama baafnee irraa nuti. Hin barbaachisu asitti kun. Tilmaama already yoonni soba ta'edha kan baasuu barbaadu. Isa darrabamee ba'e. Look. Wrong jedhee inni jalqabaan dhabne tilmaama tokkoffaa irratti. Tilmaama tokkoffaa irratti dhabnee irra jechuudha. Isa booda woo bakka gammad jedhee paaswoordii namichaa AAB dha jedhee nutti hime. Gartanii akka inni itti argate. Paaswoordichis maal ture? AAB ture. Okay? So kana nu deebiseera mee hin cimsinatti akka inni ture. Fakkeenyaaf zeddiyaa kun mee kana ture akka inni bira ga'utti. Zab kan jedhu. Okay? Run. Look. Kana fiilmii fa'aa keessatti argitanii bittees akka kanatti darbu yeroo fiilmii saayinsii fiikshinii qabu yeroo hojjetan amma yaalaa jira amma kana hunda isaa ilaala. Steeppii amma inni yaalaa ala kuma meeqa? Kun nituu namatti hojjetatee ala meeqa fa'aattu hin argatu. Ala kuma 22 fa'aatti amma no kuma 2 irratti yaalaa irra kana teessee eeguudha jechuudha piroograamiingii raangoote. So luuppiidha kan kana hojjechiisaa jiru. Lakkoofsa kana yoo ilaaltanii jijjiiramaa jira awutomaatikaali. Kan akka inni jijjiiru taasise immoo luuppii keenyaa jechuudha. So paaswoordiin sun dheeraa taanaanii guyyaayyuu fudhachuu danda'a. Garuu dhumarratti hin argata for sure. Kiraakiin ta'a jechuudha dhumarratti. Wanti kiraakiin ta'an hin jiru wanna ta'e. So akkanaan irra deebi'aa dhumarratti bira ga'a jechuudha. Kombineeshinii hunda isaa yaale. Namatu ta'e tokko tokkoon galchaa deemnaa jechuudha wanna kana hunda. Garuu dhumarratti bira ga'uun isaan oolu jechuudha. So kun dheeraa wanna ta'eefi akka viidiyoon kun hin dheeranne fidheeni ABA hin godhame. Kun 26 yookaan 27 irratti argachuu qabu. Look, 26 irratti argate. ABA isa jedhu kana. Wow, baga gammaddee argattee paaswoordiin namichaa ABA dha. So look, maal goone nu asirratti AA irraa jalqabne BB godha amma ZDtti yaala. Kana jechuun maal jechuudha? Ala 26 jechuudha. Ala 26 yaala. Saboota 27 irratti argata. Kana jijjiira waan ta'eef luuppiin kun. Okay? So amma immoo kana immoo ABZ yoon godhe meeqa ta'a? 42 ta'uu qabu. Ala 42 irratti argata. Zuurii 42 irratti. Look, 51 mana. Sana yoo daballe. So kan inni argate ABZ. Ilaala ABZ argateera. Ala meeqa irratti? Ala 51 yaalee argateen. So akkuma kana yoo dheeressinee dheerataa deemaa jechuudha. So paaswoordii kanatti attack gochuu dandeenya jechuudha. Brute force attack inni jedhamu kanuma. Luuppii kee buuftaa, luuppii isaa baaftaa. Karaakter 8 fayyadama yoo ta'e mafaa Facebookiin 8 dirqamsiisanii luuppii 8 asitti ijaartee isaan booda attack goota. Irra deddeebi'ee yaala. Garuu akkamittiin goota? Amma fakkeenyaaf Facebookii irraa right click yoo gootan jechuudha. Wanti namatti tolu koodii isaa arguu dandeessu kan. Website abbaa fedhe jechuudha. Inspected. Amma waa'ee HTML isin hin barsiifne waan ta'eef isinii garuu dhiisuu danda'a. Inspect yoon jedhee ilaala source koodii isaa arguu dandeessu asitti ilaala passworded. Asitti kan nu barbaachistu ID dha. ID dha asitti. ID kana copy goone maal goona? Directly Facebookii qabnaas facebook.com keenya irraa akkas goone ID is equal to inni koodii keenya isa sii wajjin link goona. Koodii keenya isa sii wajjin jechaadha. Kanaa wajjin variably gas isa jedhu tilmaama isa jedhu kanaa wajjin walitti hinaa jechuudha. Asirraa akka inni fudhatu. Tilmaama kanarraa akka inni fudhatu jechuudha kanatti. So kana automate gochuun library mataa isaa asitti include wanna goonuu qabna. So dura waa'ee HTML ilaallaa isa detailiidhaan amma isinitti agarsiisu maaliif Facebook irratti waa'ee hacking ta'uu isaa dubbadhee post waan an godhee jiruu fi privacy office roomini. So anyways, conceptiin isaa kanuma. Variable kana asitti hina input website fedhe login kan qabu bana bakka login isaa deemaati. Where is it? Login page website fedhe. Inspect the element and ID isaa arganneenaan already attack gochuun salphaadha. Amma fakkeenyaaf kun jira amma website kana beeku. So asirra right click gootu inspected. Just look for the name. Variable name isaa barbaadu.
amma kun place order ID'n isaa kun lamma kana asirratti jijjiiramteerti. Akkas jalqabaa miti. So asitti kan nu barbaachisu isheen kun ishee kana fudhanna. CTL minaamin isheettu kana. So iddoo kana dhufnee ID ituun ta'in kana barreessinee is equal to tilmaama. Isa nungas godha iyyaala inni dhabaa yeroo success yeroo ta'u password isaa nutti maasa booda dubbiin dhumtee jechuudha. So subscribe godha. Maaliif isa part 2 kanatti aanu directly Facebook irratti maxxansu maaliif privacy of gaarii miti wanna ta'eefi akkasuma Facebook ni detect nama godha waan ta'eef wanna akkasii. So directly asuma in upload godha YouTube kanarraan hordofa. Subscribe gochuun dagatina yoota keessanii fi share godha galatoma.